Abi kuffisuudhaaf buusni ormaan hin barbaachisu garabtamu. Reefu siin jee santiin guddaan dinagdee hirkuchiisa. Ka isa marsee jiru hundi Oromoodha. Saboota biraatiin uummattoota biraatiin kan haasa'uu qabnu abiyyoota waan dhufu balaa hamaa waan ta'uu danda'uuf ammumarraa mari'atanii ammumarraa wal hubachuu waan qabnuuf. Abii kuffisuudhaaf haxaa baay'een hin barbaachisu. It's very simple. Abii sireera kan kaa'e Oromoodha. Kan jalatti qabee deemaa jiru Oromoodha. Har'afaa immoo namni tokko kan biraa isa bira hin jiru. So let's not exaggerate. Guuzoonni waan mannuuf hin jiru isa inni jechuudha. Garuu tokko dongoroota amma dura irra deebi'uu hin barbaannu. Biyyi kun baay'ee laaffateera akkuma yeroo adda addaatti jedhe. Lolli biyya Oromiyaa keessa qofaa miti. Lolli rakkoon Oromiyaa keessa qofa jiraatu taate sadarkaa Oromiyaa qofatti murteessitee qabsoofta. Rakkoon biyyattii kaabaa kibba bahaa dhiyaa naannoo hunda keessa jira. Oromoon immoo dirqama dachaa qaba. Tokko maqaa isaatiin biyyi badaa kan jiru. Lammaffaa Oromoo fi Oromiyaan immoo badaa jiru. Oromiyaas Oromoos baraaru, biyyas baraaru, maqaa fi baraaruun dirqama dachaa qaba jechuudha Oromoo. Dirqama dachaa kana bahuudhaaf ummatoota biraa wajjin, humnoota biraa wajjin mari'achuun, ummatoota biraa wajjin ilaafilaamiidhaan mari'achuun barbaachisaadha. Ajandaa waloon qaban kan jedhuudha. Itoophiyaa keessatti ajandaa lama jira yeroo ammaatti. Tokko lola dhaabuudha. Wal waraansi. Duri bara Abiyyi dura, bara Hayilasillaasee, bara Darguu, bara Ihaadeeg wal waraansi ture Itoophiyaa keessa. Garuu gammoojjii Eertiraa, gammoojjii Ogaden, gammoojjii Baalee, gammoojjii Harargee qarqara ture. Uummanni Itoophiyaa bal'aan kan jiddu galeessa jiru kun lola fagootti haa gargaaru ilmaan isaa ergu sinqee ergu malee lolli jiddu galeessa Itoophiyaa tuqee hin beeku. Har'a lolli kan godhamaa jiru qarqara osoo hin ta'in jiddu galeessatti. Badda Arsii keessatti, badda Shawaa keessatti, badda Wallaggaa, badda Goojjam, Gondar kana keessa. Kun maal godheeraa lolli mana hunda keessa duuti, gadadoon, saamamuun, diigamuun mana hunda keessa seenee jira. Har'a rakkoon ummatoota Itoophiyaa bahaa dhiyaa kaabaa kibbaa wal qabsiisee kaasee rakkoo daabboodhaati, rakkoo diinagdeeti jenne. Diinagdee kun akka kufu akka caccabuuf sababa guddaa ta'ee kan lafa kaa'ame hoo maaliin lola. Lola kana immoo mari'atanii malee maraatanii irraa hin danda'amu. Lola keessoo lola waloo wal mo'achuun hin danda'amu. Kanaaf mari'achuudhaan tokko lola dhaabsisuudha. Nagaa buusuu, nagaa hoggaa buufte, diinagdeen dhiigurra, diigamurra, dhangala'urra, weestir ta'urraa baraarama. Uummatoota jidduu diinagdeen biyyattiittis ta'e hawaasummaan siyaasni biyyattii akka tasgabbaa'u, akka deebi'ee ititu, deebisanii suphuudhaaf hiree akka argannuuf waliin mari'achuun dirqama. Ajandaa waloo nuti qabnu qofaa miti baay'ee maaliif uummanni biyya sanii maaliif akkasii gammate? Mootummaan maaliif akkasii rifate beektaa? Because uummanni biyya sanii uummanni humnoonni amma achirratti wal gahan kun ta'ee deeggartoonni isaanii bifa adda addaatiin jiran waggaa 5 4 3 cabsi dho'isi daaraa godhi balleessi warra jechaa ture bara. Sun gara tokko namaan gahu akka hin geenye kasaaraa waloo malee bu'aa garee tokko fiduu akka hin dandeenye waan irratti walii galameef waan hubatameef yeroo humnoonni adda addaa ilaalcha garaagaraa qaban kun walitti dhufan uummanni gammade sirnichi immoo jeeqamee intarneetii gara cufuutti deemee jechuudha. Kanaaf karaa sirriidha. Baay'ee san qofaa miti marii godhaa jira duuba. Wallifnee waan televiizyinaan godhamu sun uummata keenyatti akeekuudhaaf. Kun waa'ee Abii kuffisuu miti. That's not our biggest sponsor. Concerning keenya guddaan amma kuffisuu bargoonee agarree jirra. It's not complicated for us. Sambooda gaafii nama jiru maali? Baatii 6 dura gaafiin ture. Abii socho'uu hin danda'u. Inni bakka tokkoon socho'u maal ture?